السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتو تاكل دكتور كينا نجا قبضني كيا كسني جيران تيجا ربي الحمد لله رب العالمين. أكمل جدا كم أرجعنا رانتنا جانا نفسانو كيارتي كوبا أرجع مودا نفجل كبجت شو لو يدراتي إيرتي بالبلاد نكما أما دورا منوي كريسة جيران أنجلي أو بكر mana kireessisan isiifi sin kireessine anaafi sin kireessine waan inni kireesseef hin beeyne garuu dhugaa rabbii yoo dubbadhe waan inni kireessisan hin beeyne masaanoti yetti bilbileetiniini koottumee waan wal mari'annu jira bas yaaduma isii ilaaluudha wanti kun piraanki illee miti yaani akkanumatti kaameraallee dhohisiituma caal jedheetuman yaaduma isii ilaaluudha mana san maaliif kireesse inni ammas jaartii biraa fuudhuu hidaachuun oolu sadaffaa dura fuudhuu hidaachuun hin oolu mana san maaliif kireesse jedhee yaada isiin baatu jechuudha waanuma isii yaaddu waanuma isii sammuu isii keessa yaaddu gaafachuuf deema irra bilbileetiin na bira kootu sitti hajamaa waa wal mari'annu jira jedheeni jechuudha hayyee hin dhufaa naan jettee irra bilbileennaa karaa jira mana kan kibira ga'e naan jettee jechuudha kaameraa kee dhoofadheetu bancaa jedhee yaada isiin waanuma isii yaaddu jechuudha waanuma isii yaada isii irraa baruu barbaadeeti jechuudha mana sanis kireessee naan jedhe takkaa mootu sitti gara takkaa isitti gara takkaa isi lameen achi galtanii naan jedhe jechuudha Abubakarii inshallah rabbi kayri yaa godhu yaadu masiila luudhaa fi kaameraa jedhu fedheetu macal jedheetuman haasawsiisaa jechuudha yaadu masiila luudhaa fi hanga dhuga qophii kiyyaatti nafaan turaan isiniin jedha bye. Rabbi bilee jennaan dhufu jira naan jette jalsitaan dhufteewu السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم سنة؟ نظام دقيقة. أكل فيا. دقيقة. أكل. دقيقة. أكل. دقيقة. ما نقوم نيام تيري. نقوم أسيا. فيا كم سنة؟ فيا والله الحمد لله. هيا. أكم. نقوم كم سنة؟ ما تجرب سيدنا وتعرف. والله نقوم اليوم تكلم سالة نتكلم. نقول والله لسه نقول. نقوم ده. الحمد لله. أسكن كنا بودا تيجي تمجرا. هيا. الحمد لله رب العالمين. يروم مال فكرت. يروم بريد والله. هيا. تكاي ولا واي قليسة واي جنونا. وين قليسة؟ هذا يا قليسة قولوا كم. الحمد لله سلامت إنكم مدام. والله إنكم مدام صرت. إيه. والله إنكم مدام. كذا لك كم مدة؟ والله إنكم مدام. صرت حفتهم. هيا. إنكم مدام والله. والله قال لا ولا قال. أتكلم قليل والله. والله بالله. Bene kaakun meeshaalee bitee qophaa'ee waan hundaa hidhatee ijoollenis gandaan eegu jirti waliinis na eegu jira bene kaa inshallah Firraadis walumaan galla inshallah. meeshaa bitee kan akkam godhate Adi meeshaan maal ta'a haa ta'u. Wallah haa ta'u meeshaan maal ta'a. ijoollenis na eegu jirti abbaa kiyya kan dhufuusanis ijaan arguu fedhaa Inshallah rabbi isaan haa yaaletti. Rabbi nagaan isaa agarsiisa. Waan ta'an inshallah rabbi haa fe'u. ijooluma fa'aa galuu barbaada si waa wayi si haami warra waa sin mari'adha jedhee si haami Maal jaalladha. bibbii wayii akka waraabessaa lafeen kokka rakkatteeti akkasii na rakkattee kan wanda qoqqoo jirti narraa isa waliin baatu narraa gadi hin baatu osuma na rakkattee mana qoqqoo jirti. Maal kaa waa dhageettee maal ta'a. Mana guyyaa dhiyoo itti Abubakar sipiraayisii naa godhe san argiteemi Hayyee. mana sana siifis hin kireessine anaafis hin kireessine dubbiin tu dhamma lamaan ilaalatti himee eenyuuf kireesse jenna duuba yeroo sanni. Wallahi bar akkuma si dhibde kana na dhibde anillee dubbisan bar si gaafadhallee jedhee anillee Akkuma na dubbisan. dhibde si dhibde. Wallahi akkuma si dhibde na dhibde si gaafadhallee jedhee saada si dhimma ammallee yookiin saada wayinatti hin haftee waan kana jala deemtee na yoo gaafatti jette jedheetuma si sodaadhee callise malee bar wanni sun anillee akkasumatti garaa na qabdeetuma wallahi ittuma gaafadhallee isallee gisee meeqarra deebi'e. Us maaltu si ga'e miti. Nabbee kaa maaltu si hin ga'e miti mana anuun kiree akira kana bar rifachiisee mana anuun kireessine manni kana maati usii naan jedhe hayaa jedheetuma dhose kaa. Ammoo gaafa dura naan jedhe gaa mana anatu kireesse takkaa mootu sitti galcha takkaa sitti galcha naan jennaani ani gara biyyaa deemuuf deemaa kalaasi sunummaan itti galaasinnaan keessa haa jiraattu jedheeni haga deemtu yoo atis isiinis walumaan jiraattanii kalaasachuma galtanii mana kana gadhiifne naan jedhe mana kana gadi dhiisoo ga deemutti kanuma keessa jiraadhaa jedheen jechuudha. Hayyee. Duuba. Boodatti bal'oo illee piraankii malee dubbii horii ani aaree jennaan piraankii naan jedhe malee ati ammallee shakkeetiin jira Abubakar. Laa. Ta'ammaa ture garuu si qabdi. Hayyee. Si ilaallatti malee nan ilaallatti. Walumaan ni ilaallatti. Annaan ilaallatti.
تما أما بودي تدبي أما بودي تدبي الله أكبر تديسي يوان والله تديس يا مبود مال بسم الله مال وي هوري غري وانا يا سودي وبابا سودي ما لا بسم الله قرباني مرادي برساد ما نون شكا شكيت جرا ammallee dhalaa jala deemuu jira na fakkaatti gurbaan kuni hawa wanta tafuuriti baata na fakkaatti eenyu namicha kan kakabira shammomee kakaba jedhansa hajji hayyee hajji se kana sadii afur fuudhaa hajji hojii bishaan takka dhugu yaa inni fuudhatti baafatu ati hom ajaa'iba wallahi Abubakar duraan akkanaa miti eeguma si fuudhe kalaas jijjiiramee jira. Ammallee akka nama shakkii irraa qabdu waa'ee manaa kana moo waa'ee irratti agarte moo? Waa'ee manaa kana shakkisiise. Wallahi akkanuma dinna shakkisiise shakkiitiin jira. Waa'ee manaa kanarraa. Waa'ee manaa kanarraa. Namni si maal ona qullaa kireessee kiraa itti kafala. Jiruu biyya yaman. Hayyee saada. Akkasii shakkiitiin jira ammallee. Ani ammallee shakkiitiin jira. Shakkeetiin jira. Oromoo waan jettu dhageettee Oromoo. Duraan jaarsa kiyya koomoti itti naafu jira mire amma nu lamaan qabdi mire taboodaatu amma si ilaallatu. Haadha ilaallatu. Walumaan qabna saati. Wallaahi wabillaahi amma yoo ka Abubakar dhalaa takka mush fuudhuun guddoome. Magaalaa kan keessatti dhalaa takka feetu garaan si adda feetu si adanda'uuti. Magaalaa daddabu. Wallaahi yoo inni ganaa ol jedhee dhalaa takka ija keessa mush fuudhuu miti ijuma keessa laalee akkanatti ijaan qaagarru taate lubbuu keessa baafneetuma mootummatti harka kenneen akkam jettaati abbaayiduma ta'eetitti si garaan si danda'ullee ani garuu hundi isatti yaa ani akkasumatti beekalaa halaa kumisa godheetuma ashahadu an laa ilaaha illallah jedhee takka ofiillee falaa kabalee ganaa sadaffaa moo Isra sadaffaa fuudhu. laa maal goonte horii taanee oofna. Biyya namaa akkas jira hundinuu dandeessee bulti. Haa fuudhu dhiyaate. Deemti sa'aati akkana jedhanii rabbisu saadhu maal sii gooti si dhadhoo oli guurii kakkanaa booda rakkoo biraa nama fidaan beektaa. Uruuraa akka Jaafaraa Liibaan isa hin beektu. Korbeessuma hoosu ta'ee ho'itu moluma akka kanumaaf jettee maal jette. Haayitee garaa noo weenurraa dhisi yaaqee kun maal masi jaarsuma akka mijaarsa kee kun bismillah irrahmaan. Jaarsi kun wayii kiyya qofaa waliin qabna. Wallaahi an akka hin dhiisne an akka an isa hin dhiisne hin beekalaa inni illee dhibbaa dhibbatti. Nyaata mo'ata dhasitaa fadhoo jedhee marratti. Mee haa baafatu magaalaa kana keessa kophee malee isa baafachiisa. Atuutti heerumtee biree. Tabiraan isa kuma heerumti sanii heerumti duuba kan gootu. Tabiraa amma kaa laal anamma kittitti heerume duraan miidiyaa irratti namni ol bahee waa'ee isaa waan namni haasa'e jiru. An shawwadamee waa meeqaan isaaf balleessu na sobdee waan akkanaati jaartitu hayyabeef akkana jedhanii na guutanii ammas jaartiin dhageeffata akkasii miti si gaafachuu kaasaa taate misirraa qaanfadha akkam jaarsifatti heerumaa jedhee si gaafata. Nama ergattare. Qaanyiree nama sanusitti ergee si gaafachuu dhatiin dinis akka ol kabajjulee akka ol jaalannulee ni beekta. Hardhallee fuulli kennu waliin badee fi bitee rabbii walitti fayyaa nu godheemi yoon dhugaa sitti mee nama gaafa san jarumatti dirqiin itti na oofe malee wallaahi fedhiitii yaa miti wallaahi jedheenillee sa'aadaan na hayyamtee jirti yoo dhalaa akkasii beekte ati dhiirti tun dhalaa nama shawwaddi jechaaf shawwadamii malee sirratti heerumuu fedhee yookiin sirratti heerumuu san jaalatee duuba mana makineessa sanitti yoo inni dhalaa takka achi fuudhee dhalaa takka dhalaa achi fidate mee akkam godhaati wallaahi an akka godhasitti mu mana saniif namichi saniif isa walumaan dhaqee bu'aa akkama naa Beetirooletti naqee mana kasillee keessa galchuutti hin jiru. Baranii dubbisuun naqi biyyaa saadamee kaati duratti namni beektaa okkolaa jedhan boolla laallataa jiran. Yoo Abubakar kalima ammallee waan agas ga'u dalagee ammallee itti deebi'ee waan akkasii ka dalagu taate moo bismillah irrahmaan ta'e maan waa'ee duunee qabrii jira bismillah lubbuun nu keessa jirti. Wallaan jihaadallee itti bayan kakkanaa kana rabbillee irraa nama hin gaafatu. Ati garuu dhiifama narraa ta'e saada ta'e waan ati natti reeffattu yookiin natti aartaa jaarsa keeti abbaa ilmoo teetiiti an kalee na dhufee kaayi mi'aa isaatillee mi'aa isaatu bakka ittiin baay'ini baatii fi wayii wajji jiraachuu taatila anaaf si garaagarummaa qabne maaliif atiin tun nama irraa dhalee dhiin isa jala si jigee waa irraa agartee mire anamma kalee na dhufee xabiyaa isaatis guutuu hin beeku amala isaatis hin beeku waan inni ta'es hin beeku haga silaa ganaa waan haaree keessa jirraa mire kanaafuu ati amma yoo Abubakarummaan deemee kalee waan agas ga'u dalagee akkasitti nuyi kun waliin fayyine gammanne jiruuteen na oofanna jennee nuyi kaayoo ta'e takkanaa kana eegan itti deebi'an malee sadaffaa ta biraa fideemu Allahu akbar sanarra dhiisisi jeenu narra dhiisisaa danuma agartaa waan ati wallahi hangas akka inni akkas si bobeessisan irraa deebisee yoo si hin garsiifne na laata itti narra dhiisati haay
أنا واي مناسب بر هري بنا كنت برساجان أنت واي منالة mana numa lama fikire numa lama ni fikire se nanjere jechuudha takkaasi itti gala takkaasi itti gala naan jennaani ani kanuma keessa taa'an hanga deemuuti yaafuu deemuuf nama koomirataa jiru miree kaa'e kanaafuu anasuma keessa taa'ee andiis jedhisi yuun galchini ijoollettuu jalaa booya malee andiisii saadaan kalaa saateettu asuma teennee walumaan dalaynaa haateettu hin galchin jedhee hin galchuma sanu galchaati si galchitu sanoon barbaadani ani wallaa qabboleetti tijaajiltiin isii ilaalee isii kabaja wajji jiraadhaati waan feetee isii nuna gootan fuulli kiyyaaf kan isii walitti hin badu akka amma jettan kanaa miti booda xiqqoo booda haga waree kana malee booda walitti ka'uu deemtanii naan jedhe walitti hin kaanu jeen wallaahi waltaanee wajji jiraanne jeen arguuf teetta jennaan saada illaa haagaltuu hin galaette haagaltuu ijoolletti haagaltuu ijoollee daruurii ijoolletti galuu feeti ijoollee illee nummaa jettee hubachii boo'u jirti haagaltuu naan jedhe ati kaasanillee suutumaan itti mari'annaa akkam kamanaa sunna qoqqoote walaallee riba dhoka saati taaftee garaa baballeessiti amma gubbaan garaa si babbatu jira wallaahi naaf taa'u akkamatti akkamti naamni silaa namni ni naamne dayyuusa jedha rasuulli nu alayhi salaatu wasalaam wallaahi akkasii ani hundumaafu kaamera gaadheef mani yaadumati yaani waanuma garaa hin kikisiif hanga akka sabrii qabdi hanga sabrii hin qabne kaamera achi kaayee Allah hajiki asaada kaamera achi kaayee jedhi hanga akka sabrii qabdi hanga akka ofii qabdi hanga naa obsa qabdi moo garaa obsa hin qabdu sanuma silaalu yaaduma kan keetii biraankiilee miti jechuudha akkanumatti bas yaasuma tabiidha. Videoon kunis keetuma chaanala keetirra gadhiifatta simaaf waraabee jechuudha. Rakkoon qabu saada ta'enna. Garuu ati amma dubbiin sun ati viidiyoo waraabuuf waan akkana kana irra dalagee mana yaamtee silaamu dubbiin sun akka rabbiititti. Mana mana kireesse garuu mana eega kireesse mana atillee itti galtaa atillee achi galtaa gad deemtu guyyaa deemtu lachumarraa meeshaan keetii si keenii achumarraa si geggeessina naan jedhee ayyeetti dhaala jedhee. Barmanni gifilii takkitti isaan qofaa miti. Shuggaa guutuu kireessee waan. Manni shuggaadha. Manni shuggaa guutuu kireessee shuggaa guutuu duuba baatii takka kunoo tana kafalee talamullee itti deebi'ee bilaash kafalee itti galaallee nuun hin jenni. Ati lafuma jalaan irraa ta'e inni kan dubbatiin ati ammoo garaa si'aatee itti dubbitu. Akka goone mistiri walii baasuun qabnu dhaalaman. Tamam yoo akkas taate malee dhiira yoo qabanii akka xurisaatti nu gama gamanaan itti dhayanne dhalaan tun garaan isii wal keessa jira jedhaa of shakkaa dhufee anaaf sillee walitti jiruu hin danda'u. Saadaan akkana itti saadaan akkana jettu jechuu hin danda'u jettuu deemee saadaa ta'e. Tamam waan akkasiiti manaas wallaahi akkanuma garaa keessa deemtii baadhaan saadaa tana badaa dhaqee gaafadhu gisee meeqa jedheetuma meedhisi yookiin isiin kan amma hanga sabattuu hin haaftee yookiin waan naa kireesse fa'aseetee akkana godhattiin haan jetteedhe. Firraa dhiise malee wallaahi anillee akkasumatti itti yaadu jira waa'ee manaa sana. Waa'ee manaa isinuma itti gala biyyaafuu gara biyyaa deemuu deema. Walumaan itti gallaa dhiise saadaa ta'e namee takka amma walumaan gammannee daawwattoota keenyas walumaan gammachiifne tamam wajjumaan turre inshaallah galteellee anillee baranne gala inshaallah. Sibira yoo afaan fedhu silaayin akka kiyyaatitti wallaahi taate amma nan saddaqoo waatullee amma silaa isa caallee si jaaladha jechuullee kijiba fakkaatti beektaa amma saddaqoo namni illee garuu haqa garaa namaa kana rabbuma beeka. Kanaafuu kaashaallah bakki adda addaa illee hin jirtu nuyin koor nama walirraallee duraanillee fagaatuu miti ammallee sanuma daranuu rabbu walitti nu kaleesse. Kanaafuu abiitti tiyya si jedha atillee bee dubbii tana gaqqabii haalli isaadha garaa keessatti ati amma atillee yoo inni dhufe. Gaafadhu. Duraanuu gaafadhe. Duraanuu gaafadhe. Mana kireesse mana kanuma taa'u jira. Itti galtanii naan jedhe. Silameen achi galtanii naan jedhe. Kamaan bireen ajaa'iba qaba wallaahi lalli. Anammoo akkanaan jedhe. Obsii xiqqoo jettee booda itti galtanii ammaa miti. Meeshaa itti bitee mana guutuu farrashee shuggaa guutuu akkasuma faajaa isin godhee wal bira fuudhee gaafa aruusaa salisti isin galchaa naan jedhee beekte. Duuba aruusni miidhaan sadda iddireen hangas yoo gurbaa sun baalachi dalagaa. Halkan hundaan waan ayyaad maan inni ni beekta. Daawwattoonni kennellee kun asmaanaa dhagan. Sila gurbaa sun hanga gaafa nu aruusa godhannuu sanitti akkam godhuu deema mana sana. Manni sun akkam ka ta'u. Ani waan ati itti yaadaa jirtu iyyuu seene galatoomii wallaahi kun hooganuma yaadne namaa hoyyoo wal bira qalbii namaa jiraatte yaadne namaallee tokko ta'a.
والله كسيتي رجايبي برانو اتيادي دبي سنسي أكمل دبين تمسي تمناتنا كم تعطي جريء جيد وريد بيت يا دجرا akkasiitii qabalan keessaa hordoftoota kennaa ilma jiramu ummatu jira ilma qabeessa antun halkanii jechuudha zaayirri baate. Wallahi. Yaadumasiin garaa keessaa qabdu irraa baasa jedheeti firaanki illee miti akkasii viidiyoon isinii dheeressinee jirra salaamata gaafadhu ni xumurra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota kenna akkam jirtan nagaa qabdanii jirtanii jiru jireenyi aafiyaan ibaadaa maal fakkaatti galatoo maal fadhaa isiniin jenna. Kuna wadda saadaan akkanatti yaaduma angaraa keessaa qabu isiillee garaa keessaa qabdi saadaan jechuudha. Yaadni akkuma maqaan tokko yaadni kennallee rabbiin tokko godhu jira. Ammallee yaada kenna rabbiin tokko manuu haa godhu jechuudha. Mee akkamii jettee kun waan isin gaafattudha yaa jirtanii kama haga isa dhumaatti nu wajjin turtanii. Kanaafuu kunoo anillee akkasumatti garaan na oowwu jira waan san waan irraa hin barree ammas ni qaanfadhaa ganaadhaa waan walii waliin barree. Baga na gaafatte ittiin gammadee yaada isiin na gaafatte kanaanoo isii dura hin gaafadha jedhee akkuma amma jechuu jiru kana jechuudhaan hin gaafadha jedhee waan biraa na fakkeessitii maal jedhee gaafadha jedheetu maanumaa fi gadhoogee deemaa jiru rabbiin isii keessaa dhuu birqisiisee kunoo isiinuu na gaafatte kanaaf viidiyoo keenya isinii dheeratee jira hanga viidiyoo biraatii qabannee isinii dhiyaannutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi